Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arrawai ashamteli tan rasu dimna. Ashamteli tu garte. Ya tan hecho ashamteli ni wan baye berbahasa tiada laku sedih kuni. Malif ke nu fayyadi sede. Itu telekom am gitu kana gadi si ju. Akumati kardi gutatun kardu wati gutatu kana point si kana teju. Point itu yero gutate te di bala ma fishanta all gafa hote. Megabyte le ta internet ay tibet ku dendisa. تسجل تيم بتاعه دنديس يجو جلكبا إذا كتب عندي بودا عشان تلي خلي لك وشدي تويدي ريجستر بودي يجو لك وشدي إذا كتب يدي رسالة تاني سنين بودا نمني ريجستر يقولين ريجستر قولي يجو بالي بلا كوستو كتوجد ريجستر قولتا أنا ما ريجستر قولي ريجستر قولي نمبر باجي سنة بودا إذا ريجستر قولي بودا كابتي شخص ندي أما يرودو برتن لك وصفر تويدي لارتن كابتي كابتن أنا ما دبلا ما بيش أنت بلا ما كفني ملتاسيتي يا أغانا كبا إذا نمو يروسن زيرو تاتي جوتيسن سمودا كاردي غوتتنيني إسني دبلا ديم دي بوينتين تيجو كاردي تاني غوت دفتني بوينتي توني أتيكو أنك بدو كاردي دو غوتتا يا أما تيلي بريفا فايدا متيوني أكا ما تيلي بريفا فايدا غوتاتي بوينتي غودار غتيجو حالا خنان kardu maduran guutanurra gaafa gartee kaardii dhabnee gaafa mallaqa kashan qabnee faa halkan keessa faa liqii faa fudhachuu sin barbaachisu jechuudha. Ishuma tanarraa guuttatee jechuudha fakkeenyaaf akka nama gootee lakkoofsa sadii tuyitee sanboota poointii tiraanisfar jechuudha balaa bakka lakkoofsa sadii tuni afaan oromootti gaafa deebitee pointi dabarsu jechuudha pointi jijjiiru dabarsu jechuudha pointi transfer lakkoofsa lama pointi direem jechuun bakka irraa guutee jiru gabaamatti lakkoofsa sadii tuyite jechuudha saniin booda paakkeja rideem jaahon waa lakkoofsa tokko akka inni tuyite lakkoofsa takka lama sadii jee jira akka guyyaa barbaadee fakkeenyaaf 250 bitatta manoo 250 bitatta jechuudha lakkuma siree mul'atu kana jechuun kana keessa gartaa biti dibala ma shantamni torbaate torba si biyya guyyaa tokko megabaayit jechuudha dibala ma shantamni pointii namoo 19 daqiiqaa 19 si bitti jechuudha kanaan yoo gartee gaafa akka guddifattee ta torbaanitti illee ta baatilee bitachuu dandeessa namoonni kaardii guyyaatti hedduu guutuufaan akka gaariitti irraa guutuu dandeessu fakkeenya ta torbaanii nooti 1200tu megabaayit 270 si bitta 1250 immoo daqiiqaa 110 isinii bitti jechuudha haala kanaan namteeleen faayidaa guddaa qabdi jechuudha. Kanaaf namoonni waan kana hin beekne hundi keessanuu ashamteelee reejistar godhaati galmaawaati kaardii akkuma godhattiin poointii isin kuusti poointii kana intarneetaanis bitadhaati voisidhaanis bitadhaa. Fakkeenyaaf nama irraa bitadheetiin ture ida daqiiqaa 19 irraa bitadhee jechuudha kan keessa. Wanuti aku man isin agarsiisu deemu hati nuti bakka nama qalamaan tuquu deemu kan ilaala asirratti kunoo ilaala jechuudha edan irraa bitadhee jechuudha ilaala daqiiqaa 19 poointii 250 irraa bitadhee jechuudha kanaaf baay'ee barbaachistuudha wanni kun irraa fayyadaman isin jiru. Akkasuma tanaa durallee irraa bitadheetiin jira laadee megabaayit 77 balma fentaa bitadheetiin jira akkuma isin mul'atu kanaama qalama diimaa kananii galtanii akkanatti jechuudha isin fayyaddi jechuudha wanni tun bu'aadha jechuudha kanaaf irraa fayyadama waan kanaa. Fakkeenyaaf amma bakka kanatti daqiiqaa meeqan keessa qaba jechuudha kan inni dheedee guuttee dheeraa yoon isin agarsiisuu barbaade yoon ilaallachuu barbaade haala kanaan ilaalladha jechuudha sirriitti hordofaa waan kana jalqabaan galumatti hordofuun baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef lakkoofsan tuqeetti nama daqiiqaan ganaaf ilaala jechuudha akkuma isin mul'atu kana bakka qalamaan agarsiisuu deemu kana daqiiqaa 10 takkaan naaf jechuudha daqiiqaa 19 irra jechuudha. Agartee akkasitti daqiiqaa si hafes laallataa jechuudha. Amma isin guuttachuudhaaf ammoo piroosesa kana hordoftan jechuudha. Lakkoofsa tiitee lakkoofsa
sadii tuutee ammas jechuudha jechuun hamma lakkoofsa hanga inni irraa qabu laalachuuf jechuudha hanga irraa qabdu laachuu lakkoofsa afur akkas tuutee deemta amma immoo akkamitti akka itti guutatanii isin agarsiisa. Akkaataa ittiin isin itti guutatan jechuudha haala kuni. Lakkoofsa tokko tuutee tana booda konfirmii gootan bakka asii guutamee jechuudha kun. Waan baay'ee barbaachisaadha isin fayyadii waan hordoftaniif galatoomaa nagaatti.